hordoftoota keenya mana Khadiir ammaan tana bira geenye lafti dukkana gidaara mana isaanii jala jirra beekta. Lafti dukkana rabbi isinaa milkeessuu jaati du'aayin godha. Hordoftoota keenya kun amma mana Khadiir ulaa duraan jira kennaa guyyaa irraa barbaada olleeti bakka itti dhageenye san dalaynee amma mana kana rabbi jiraachisu du'aayin godha. Video tanallee waan inni dhaga'ee boodaan isin maxxansa malee video tana guutuutti isin marulleen haalli natti mijjatu. Nuyi bani. Coba kamera coba kan dulu. Coba jawala. Jawala kamera coba. Kamera dulu coba. Coba kamera coba uska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya ilmaan Oromoo bakka jirtanitti nageenya rabbii isin biraa jiraatu akkam jirtan. Egaa ani gurbaa san qabee deemee dhiifne hanga ammaatti galtee barbaadumatti hin jira. Akkuman viidiyoo san irratti akkuman viidiyoo tana dura isin garsiise waan inni dura oole. Mana Khadiir sanillee dhayne osoo mana Khadiir hin dhaqin dura kennaa barbaada odeeffannoo arganneeti ganda isaan jiran magaalaa tana keessaa bakka isaan jiran san dhayne bakka sanii gurbaan bakka sanii isini baafate nama hedduu wajjin illee dhayne achirraa as deebine immoo dirqama mana Khadiir dhayne mana Khadiir sanitti yeroo gartee mana san bira ga'ullee akkasuma viidiyoo isin mareetiin jira viidiyoo mare san viidiyoo tanaan wal qabsiise waan hin rageenii gartee isinitti as deebi'a jeeti hanguma nuti ol seennutti mana kurfaa sadii moo afur kurfaa akkasuma kurfaa sadii hanguma nuti kurfaa kaan seenneetuma gartee ol seennutti kaameraa kaayyette waan inni ajaa'iba isinitti ta'a. Kaameraa kaayetteetuma lola taf jette akkumaan itti seenetti ammoo silaa dhalaa nattaate malee silaa dhayeetiin balboo ammoo qabuun qabdu uummaan fedhe sana waa taatu malee. Dhagi dubbiin gara dhalaatiin dhufnaan. Laala duraanis sunniin bakka san dhaqeef yoon gartee eega kannaa gartee hin arkin taate. Isuma fuunee galla yatta. Isii fi ilmoo siisanillee waliin as fiduu fedhe jaarsumsii kana wajjin asitti asabuu barbaade yoo akkas taate malee ilmoo tiyaan dhufture. Ta'uu dhiisi ilmoo dhalaa kan goonaa miti. Maalin goone boo dhalaa nama miti. Dhalaa boo harkuma kamiinuu dhalaa dhooyinaa. Maal dhaabbattee naa lolti mee isin. Dhiisinurraa waan isii haasawuun feenuu maaliif. Duraa dhiise ammas ansuma akkasin na qabisantu ooguu garaa na buusu jira. Waan jirti aaru jirta dhalaadhaa barisiin. Yoon isii arrachi dhahee biraa deeme ilmoon tiyya sun nagaa dhufti boo. Aboo maqaan nu bada. Maqaan nu bada dhala dhalan jaanammaasi. Hayi. Dhalaa dhawurra garteemi. Kalaas waan hin godhu dhiise kana boodanaaf yaa amma gurbaa kana garteemi kana dura beekadhu wanallee jechuutti hin jiru. Gurbaa kana cafa guddaa dhalaa dhawudha. Dhugaan siimaameen kanuma laala akka garteemi ciccirree isa finna malee dhalaadhaan maal jenna. Egaa akkasitti gaanas ruufi jira. Waanuma hamtuurraan si qabee beekaniin kun. Maaliif? Duraa dhiisee hafi silaa achi duraan deemuu hin qabnu waddoo goraa bilbilteetuma isii waan jettaa jettuuti inni dhufa silaa akka fedhellee ta'u adda nafa ammoo. Maaltu bilbila kaasuu jeena garree wayi. Karaa meeqarra ammaas intalti balaa nurra buusuu deemti. Maal taati? Hangana narraa fa'aa migaasa wayi. Hoggaansi kana duuba maali narraa dhagaye aara kana dhiisi. Isii maal goonaa? Isiin haadha ilmooti. Dhalaadha. Maal lunjaa namni? Haadha ilmoo taatu isa sanii bilbiltee kottuun jettu bilbilumaa itti bilbilennaan hin bilbilu maal rabshaa dhagooti nagaan akkaan dhagatti maa bilbiloon kaameraa maaltu isi qaachise bara ammaa moobaayilumaan silaan fuudhee deemsan wal isiin na dhorke malee waan duraa dhiise. Kaameraa miti waan feetillee haa kaayyattu. Isiin haa kaayyattu dhiisi. Dhalaan barboo dhala jechuun hoggaa boo yamaniin achi wallaa iyyitus yamaniin achi yoo gabbaatti boo afaaniidha maal waan duraa dhiise kaatiis namni maal dhabaa miti. Lakkii amman kana kafaa keessatti keessaafuu akkanatti na argaa maali? Dhalaa akkam goona? Dhalaan feenu dhiisi. Dhalaa isiin ammaan tana dilanna tumtu sanan wayin dubbadde nagarre. Wayi dhalaa dhiisinarraa isii maal goona? Amma bagaa hanga sanuu rabshaa goote maaliifi hoggaa ati kasii rabshaa goote? Na dha'uudhaan achee jettee himtee isa kennaan jechuudha. Bakka jiru sanii inshaallah nu dhufuun oolu. Isa dhufa bakka sanii nu oofte. Dhiisinarraa boo dhalaa afaan maalirraa wallaalee bara waa'ee dhalaatiin dhufnaan amma. Hai dhalaa maal goona? Isa dhufuun baadhiisii waati kas taanaan duraan harkaan gubbaa qaqqabu jirami waan hin godhu gubbaa kana. Kanuma laal akkana ciccirree facaafnee barbaanne adda dhalaatu hin jechuudha.
maal taate qaama isaa kana foon itti isa deebiseetiin kaameeraa duratti ichi garsiisaa raawwu kana. Hayi dhalaa kana asitti rifuu. Awoo kenna warra keessan guutuu jaartii obboleessa keetiitti isaan sumaan fiduu taala. Mana ati gartuu kana fideetuman si azza buuta arguuf jiraatta. Aboo amma hiyyuma kana garteemi haa akka inni dawwalee arraan tana jechuudha. Akka dachiitti isarra deemnee akka inni dawwalu haa goosifnu Aashaanis takkaan dhorkitu haanurraa dhaabbattu. Maal abbaa siin dhorkitu? Wayi akka nama amma bare nama kannaa qabee mana kaayimi. Dhagaye hijaas akkas taanaan si galtee bilaashuma cal jennee boodee meeshaa jiraa miti. Hijaas seennee jirra dhiis hijaas. Guyyaa dhagaye wallaahi guyyaa lamaan qabaaf laaf viidiyoo tanoo harku jiraatu taate kennaan gartee guyyaa lamaan qabaaf guyyaa lamaan kana keessatti yoo gurbaan sun dhufuu baate haarabaa gartee haarabaa hadiin akkatti qabsiiseetiin si galtee lubbuu tana isa guraanu ta'a. Hajjeesu ilmoo keessa amma waan isin dhageessa waan takka kana booda nana waan isin jiru dhageessa ganaa naafiyati hijaa seennee jirra hijaa seennee bar eega hijaa seenne hijaa kana rifneetu magarteemi hijaa seennee isa arre baasisuu qabna malee dhiisuu hin qabnu antanaan hijaa yaadati yoo taate malee akkanumatti cal jenneetu gurbaa kana asitti guyyaa meeqa as kaa'uunis bu'aan hin qabnu. Lakki dhiigaanichi baasuudha dhiisii. Tanaafin siin jeebal. Isa fuula isaatii fi qaama isaa kana yoo dhiiga deebisee hin baasin. Akkana gooneetti as baafna malee gurbaan buttuma teessu dhawaaltu sin dhaga'u akka gaariitti isa dhohineetti akka inni bayyanatu duudaadha qiyyaaniiti. Duudaa kana lakkitti yoo dhohite malee nama dhaga'u. Awwa kennuma sarrabbina harkaa buusu kenna. Yaaboo maaluma boo xiyyaa kana xiyyaa dhoon hin dhageenye ashaarraa dhoorku jira barammaa sarkarra qabu jira. Lakki sanuma alatti hordoftoonni dubbachuu ture kana dura maal jambeete hin miidhina maarreedha ammallee ilmoota isan torka jira ani ilmooti yaaftu hordoftoota fayyadana boota hin barbaadu haakka boomanni fiduulla boo ajjeesu yoo ilaalaa anammoo ajjeeseetiin gadisa akkasumallee ilmooti yaasin baatu dhageessa yoo inni asii miidhame dhiigatti isa deebiseetiin laal viidiyoo waraabee fi isa garsiisa yoo inni asii miidhame yoo inni asii miidhame kannaallee ilmoo fidame asii galtuuti harkarra qabni aashaan nu dhorkite maal boorraa dhiisi boon. Hordoftoota kiyyaa akkasii akkumaan garteechirraa galeen gaa intalti san rabshaa gootee rabshaa san. Kanaan ta'uu taate. Maaf hin dhooyne boo maanii hin jimtaa sadi. Wayiboo dhalaa taatee kamti kasana godhatti ilmoon wallaahi akkatti harka hudduu duubatti hidheetiin bakka tana fidee haa akkam jaarsisii biraa si boorraa dhiisee. Qaanyiidha safuudha. Siboo qaanyiin akkana isirteli. Aboo dhiisi dhalaan feenu dhiisi dhalaa laal. Garaas hin gubatin yaa. Maaliifi dhalaa tuqumannaa nuti ifi keenya wal babbashiisuu irra jira silaa isaan san wal harkine. Isiniif yaama jetteemi kannaan maali kannaan ifirraa isin dhorka nagarree. Wakka aboo fitinaa kan kun norquu deemtu beeytu. Nagamaanii tolcheen. Silaa ati yeroo takka dhoyite akka harreetti iyyuu deemti. Boo iyyitu maal fidan ilmootii yaman itti gabbaasan. Dhalaanatti iyyuu fedhu. Dhalaanatti iyyuu irra dirree lolaa dhaquu irra na jiran seefiidhaan jechuun maal taate dhalaan namatti iyyuu barsa fuudhamu keessaafuu biyya tana keessatti immoo hayya maal taate immoo hayi. Baraate akka hin taane noqu faate harka baaftee. Balakki dhiisee aaraan isitti aareesi. Waan hin godhunaa beekaa bira dabreeti jaarsasii kan hin baanii maal. Eeyyuu amma kanaan siin jee aara kennaatii fi galtee aara isii kana akkaan itti bawwanuu numaan beeka. Malee dhalaatu kun qabdi. Akkasii hordoftoota kiyyaan kennaa biraan gaa viidiyoo tana kana booda jaarsasiisanii fi galtee jaarsasiisan kana booda. Laal kannaadhaa fi jaarsasii jechuun laal ilkeedhaan nyaannu ganaa tarkaanfii guddoo haa fudhannu. Kanaaf bari namni nama duraan. Akkasii hordoftoota kiyyaa isiniifillee haasa'uun danda'u akkasitti deemee isii mana sanitti itti dhaqee gartee bakka isaa jira sanis barbaadee dhabee mana isaa san dhaqee manuma kadiirsanii dhabu ammallee irratti illee bilbilchiifnee hin kaasu bilbila hin kaasu. Kanaafuu hattuun jaruma hundaa'uun amanamtu
yoo rabbi jedhan viidiyoo tanatti antuwaaniin godhuu sinaaf beekaa inshaallahu ta'ala du'aayi qofa naa godhaan isin jechuu barbaade kaameraa kanallee isin kaayee viidiyoo tanallee maruun barbaanne ammoo rabshaa isin na buuftesanii jechaan kaameraa kanallee egaa mana galee kaadde ammallee taa'uun deemu kana booda gawaaniin godhu isinillee gartee yoo rabbi jedhanii agartanii haalli na mijatu viidiyoo isiniif waraabaa inshaallahu ta'ala nagaa rabbi waliin nu adeebisu nagaa jiradha.